بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. الحديث السادس عشر، حديث قرآن جهفة جراجرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رأى فمي ربي سرها جالته نمتشان تقو رسول عن جديجرة أوصني نادامي جدين نمتشان رسولا. نادامي يا رسول جدين. قال صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدًا لا تغضب من آرين جدين. رواه البخاري. نمتشان كوني إيليو إسنين جدًا مكان إسام بيخمني هدو كيستي حديث كيستي وانا كناني دفا قرآن كيستي الليه دفا مكان وان سني بيكمو دبون هما يو إسا بين الله هما وان الرافة يدمنو هنجرو إبالون إسا بيكون وان الرافة يدمنو هنجرو جيتو كناف حديث كيستي نمتشان تقو أكنا جدًا ربي اللين قرآن كيستي مكان وان هدو إفا تندبني يا رسول ربي أوصني نادامي جدين كنم دام سجدتم مالني وان ججب نادامي جدت نتيمي جدت وان نما دامن نادامي جدين لا تغضب قلم دامني في رسول إن دلنين جدنين دلمسو كانتويو ما إني بيتو بربدا شيطان نقرتني قلبي نمات تدربو قلبي نساء كانان دنفته فولا في إلا كان نساء قرتني دي ديمة يجو أكو مثلا هد ديغا إسالي الكاكايتني نابتا نما غري دبسانو الكاي رابتا دبسان نرى الكاي انجراني دبسان نرى الكاي نتي قديبي جراني بار نما غري دبسايو قچيس اللي الكا انجيرو أكنا ننجن سني دوبا معنى كنا سلا دلنسونا كسران أرقم نجتشو دمو يوكاوان دلنسون سنبكانين غايتين جتشو مال جتشو مال جتني ورد اسكيت جرتن شيخون غافينا نسيني ديسي لا تغضب كرسول ربي جدنين كوني دلنسونا كسران أرقم نجتشو دمو وان آرتسان آري انفلاسين بكانين غينا كارتن تين جتشو مال جتن akka bakkaan hin gahin jechuu waan aartisan akka aartiin godhin jechuudha. Hin dallanini rasuula rabbi jechuuniin Abu Abdunnaasir akkana jedhan bakkaan hin gahini jechuudha jedhan dallansuu tanfiidan godhin jechuu namni biraa hin jiru. Gaafiin duraa dhiyaatte inuun dallanini jechuun suni inuun argamuyyuu namni kana keessatti wal dhabaa beeyta dallansummaanuu sirraan argamiyyoo namaan jette hin mijaawa hin mijaawu wanni hin ulfaata hin dallanin namaan jechuun laakiin ofitti qabbaneessi yoo dallantillee dallanumaa silaa ofitti qabbaneessi dallansuu qabbaneessi yoo jette homaan ta'u jedhan maanaan lammataa ammoo waan dallante bakkaan hin gahin jechuun suni kuniin argama kuni dhugaadha haqallee kuni hin argama dhoggamaadhallee laa taqdab jechuun suni
akkuma reefu jenne sila dallansuma xabiicii hin dallanin jechuu moo waan dallante bakkaan hin gahin jechuudha yoo jedhan zaahira lafzii kana yoo laalle laa taqdab jechuun dallansuma gartanii nagayaa hin dallanin yoo jenne jechuudha jenne kun hin ulfaata yoo haraa lubbuma kee sirreessi yoo dallantillee wasanaan bahin jechuudha yoo jenne malee sababaan waan si dallansiisu yoo sitti argame wasanaan bahin jechuudha yoo jenne malee ma'anaan lammataa ammoo waan dallante san bakkaan hin gahin fullaasin jechuun suni sabbarii jechuu bakkaan hin gahin sabbarii obsii jechuudha jedhan namichaan kun yeroo hedduu rasuulatti deddeebi'ee gaggaafatee laa taqdabima jedhanii laa taqdab hin aarin duuba sahaabaan rasuulaa waan isaan fayyadu akkatti isaan itti ariifatan argitanii obsinii jedhanii rasuula meenaa dhaami jedhanii sahaabaan yoo haqa argan irraan gabaabbatan beeyna jedhanii beekumsa qofatti hin gabaabbatanii haqa itti dalaganitti jechuu itti dalagan hedduun namaa ar'aa waa gaafii ni gaafataa beekumsa hin fudhataa laakiin ittiin dalayin kuni amala kenna laakiin sahaabaan rasuulaa radiyallahu anhum waan tokko yoo gaafatani dawaa tokko yoo gaafatan dawaa sanitti fayyadaman jechuu akkana jedhan diinaan islaamaa kuni akhlaaqa badaa irraa nama dhorga akhlaaqa fofokkataa irraa nama dhorga suni dallansuudha wayta dallansuu dhiisi jennu waan gaggaarii waan dallansuu hin qabnetti nama eemara jechuu lubbuu kee uf qabuu sabbaruu barsiisi jechuu kanaaf rasuulli rabbi waan itti nama eemaran kana ofiillee nima dalaganii gaafa kan namichaan baadiyaa dhufe rasuula rabbi uffata duubaan qabee harkisee morma isaanii riide huccuun rasuulli kanuma waliinuu ofirra gargalanii ilaalanii itti kolfan arra odoo nu taate odoo xiqqomasii namni duubaan nutti bu'e mataa falaxuuf olii gadi fiina dhagaa guuranne akkanaa miti ama mataa kana lamatti addaan si baasa jedhee olii gaffiiga qabaan dadhabdi jechuu odoo nu taate subhaanallah akkatti garaagarummaan jiru laala akhlaaqa bareedaa yoo gartanii qabatan akkatti najjahan akkatti nama waliin jiraatan namicha sana odoo ofirra garagalanii funyaan keessa dhahanii illee hima dandayanii bar namicha san odoo ofirra garagalanii funyaan keessa dhahanii funuunsanii illee hima danda'ama laakiin akhlaaqni rasuulaa bareedaadha kaawayii sana kanarraa fagoodha fagoo kanarraa waa kanaa walitti dhufa tarbiyaa nama godhan nama guddisan ka dallane dallansuu isaa irraa qabbaneessan ka rakkate rakkoo baasan sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah obsuu barbaachisa jechuu waan danda'aniin obsuu barbaachisa qalbii gartanii raahaa goosisuu barbaachisa waan nama dallansiisurraa goru dhibee sukkaraa faa namatti kaasa dallansuun yookaa dhiigatu ol nama fuudhama sadarkaan isaa kana mararraayyuu goruu barbaachisa rabbiin dhibee akkanaa kanarraallee nu haa baraaru rabbi keenna kadhannaa rabbi dhibee akkanaa kanarraa nu haa baraaru obboleewwan islaamaa tolli rabbii kennaa yoo nama dhaqqabe malee baraa huma xiqqoottu nama dallansiisa homa xiqqoottu si dallansiisee wasanaa si baasa jechuu ijoollee faa abaarteetiin gartanii lafarraa balleessita abaarsa badaa abaarta dallantee wasanaa baate ijoollee silaa nagaa itti oolaa rasuulli jedhan tola itti oolaa
hayaata jiruu duniyaa tana keessatti wanni bareenni ka namarraa bakka bu'u ijoollee fa'a ka tola itti oolaa jedhan kana abaarsan lafarraa balleessa akkana kanaaf ati haga dallantee abaarsaan ijoollee lafarraa balleessitu walitti qabdeen gorsitu bira teettee ijoolleetii waan akkanaan jettuuni jalsaan gootu jalsaa jechuun kiyya teessuma bareeda qixxamaa fi wannoo irratti akka waliin geenne ijoollee qorima gubbaatti wali gahuun nurraa haa dhaabbatu namni gariin ijoollee yoom wal gaha yoo jettan qorii gubbaa wayta nyaataa namu wal ga'ee ijoolleen abbaalleen wayta nyaataa qofa wal gaha waytee biraa nagayaa waliin taa'ee ijoollee hin gaafatu waan irra oolan hattaa sandhiisii ijoollee waan isiin godhattuu fi waan isiin uffattuu hin gaafatu eessaa fuuten jedhuun odoo eessaa fuuteen tun jiraattee bara obboleewwan islaamaa ijoolleen nama jalaan baddu eessaa fuute odoo jechaan jiraate ijoolleen nama jalaan baddu ati waanuma bareedaa yoo ijoolleen tee alaa galatteen eessaa fuute jechuuni qabda nabiyyallahi zakariyaan alayhi salaam gaafa maryamaan guddise maryama maal taate beeyta waa nyaatte waan inni quban qabne waan inni hin fidiniif isii nyaattetti dhufe sii gala amma waan inni hin fidiniif asheeta isii nyaataa jirtetti dhufe maal jedheen maashaa Allah hin jennee hin cal'ifin achuma laale eessaa fuute jedheen annaa laki haadha hin jenneeni eessaa fuute jedheen eessaa fuuteen tuni odoo jiraatte ka faranjii jirullee ijoolleen jalaan baddu ka habashaa jirullee ijoolleen jalaan baddu wallahi dhugaa eessaa fidde jechuuni qabda ijoolleeti waa'ee inni waliin deemullee yoo agartati eessaa fidde jedhiin uffata inni uffatu yoo agarte eessaa fidde jedhiin nama garii ijoolleen akkam gooti beeyta uchuma waahilaa uffattee galtee gaafa kaani maallaqa isa jalaa guurtee bitatteeni inni uffatuma waahila irraa inni fuudhe se haa mukkuree isaa ganama dhama'aa taraa galgala dhama'aa galaa qubaan qabu kanaaf ijoollee nyaata qofarratti waliin gayinaani nyaata sanuu adda adda nyaatanii dhugaadha wallahi ilaalatti wallaalaa nyaatan haati badduun ijoollee gargara baaftiif jedhanii bara nyaata agartee akkatti namni fashalu agartee guddisa ijoollee keessatti abuufeenaan haati badduun ijoollee garagaratti nyaata kennitiif jedhan kanallee adda maali akkami badduu taate yoo jette kana buusaatu xiqqaata ka kanaa hin guddata ka kanaa qixxaan xiqqaa ka kanaa qixxaan guddaa ijoolleen kun naa dabale jedhaan kun kiyyamaa xiqqaata jedhaan wal fitti walillee fittee ijoolleelleen haadhallee jibbiti jechuu wal nu caalchifti jette bakka tokkotti nyaachuu barbaachisa jecha bakka tokkotti yoo jiraate hoo yoo bakka tokko taate ibaluu dabarsitee fi ibalurraa hirrifte jettee ijoollee waliin loltu jechuu kanaaf rahmanni ijoollee dhugaa jette nullee dhaqqabne sanii Abu Abdunnaasir kafalaana tokko walirra nyaatan san nullee dhaqqabne sanuma keessatti badaan namaa guddisee nama jalaa fudhata malee Abu Abdunnaasir obboleeyyan nummaan ta'e wal qixxooyti gariin guddisee nama jalaa fudhata qooqa nama oolcha awwaluma ijoollee barsiisati tarbiyaa walin qabii gorsi nyaata dura ijoollee ta'e bakka tokkotti teettee daa'ima maan taane akka nama guddaatti itti haasayati dacha itaa haadha fi ijoolleellee bakka tokkotti raraati waa'ee diinaallee mari'adha waa'ee jirullee mari'adha akkam taana akkamitti wal guddifnaa eenyutu dura dubbataa eenyutu dura fudhataa eenyutu dura abbaarraa meeshaa fuudhaa ijoollee tartiiba barsiisuu barbaachisa ijoollee garaa laafuu barbaachisa ijoollee itti kolfuu barbaachisa ganamumaa galgala gartanii mataa keessa qu'uu miti abaaruun barbaachisu jechuun rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ijoollee yoo irra dhufan salaama gaafatan
سلام قافتني برا حديث جابر كيستي رضي الله عنه ما جرى قافتكو رسول ربي وجين ودو جر ودو تانو نياتا وهيتي يا من جد حسين كجرمو كرا كيسة تبتا وجولي ولين كرا كيسة تبتا رسول ربي أمة درد عريفتني حركة تبلسن جد حركة تبلسن حسن قرنا جلافيجي رسول جلا ونقدي بدي سابر حركة بلسني اتفيقا نقر جولي ويتعالى لفتو حركة بلفتين اتفيق رسول جلا ونقدي فيقا حسن رسول ربي أقصد كل في سني ولقدي أري أنجتشو أبنجتشو أري أني أبني أقصد متى قبار كايتني الفوراني أقصد قرتني مرم جلق قبتني حسين كوني أنا الرأي أنا إسر الرأي جلن نما إسا جالتي ربي هاجالت جلن حسيني في حسن كوني أكاكيو رسول ربي تيبرا سبتي في حفيدني غرغر أكريو خندب بنتي سبتي كجرمو ilmaan dubraati sibti rasuulillahi irratti dubbannee jirra kanaaf ati abaarsarraa baqadhu ilman abaarini hadiisa laa tagdab jedhurraa kaafne dallansuun barbaachisaa miti namni yoo dallane waa abaarraan ammoo duwida nama kutaa keessattuu haadha abbaa yoo ka ta'u taate namatti qeebalama rabbiin keenya gartanii najaa irraa nu haa baasu haadha abbaa أبارسي على أبانا متك إبلا رسول ربي تجرني ربي كينا كرنا اللهم ارحمهما يا ربي على أباك إنكم مثال نقول سنت رحمة قدي في كدو آخرات مي عرى رمي في كجرو دنيا رجرو خير قبان وترسيسي الرب إسانيتي في قلنا إساني الله نوتيسي يا ربي دنيا قبارت يو كجرات انتاتي خير كيس نوجرات تسي نلي ور إلمان كيناف خيري أبو يا رب نتاتسي ور إلمان أكا شفتات جلاليت تومتي إلما غريج جرابيتا إلمي غرين أبا بقتا أبا ويتعالى قالوا إني منابي بورون بهيتر والله إنو قابر يو أبان غرانا سقلي أبا لغي بلبلتكم بورون بهيتر nyaata ijoolleetu maskooti irraan kenneefi nyaata sababaan maali yoo jette hin qajeelu abba makana hin qajeelu gaangee makana naas fuudhu yoo inni jedheen hin fuudhuuf wallaahi dhugaa bara annama akkasii arge nama ijoolleen gartanii maskootii gubbaan haati ergiteefi nyaachiftu kayoo abbaa sagalee alaan dhagahu asiin utaalee taru kayoo kaan ammoo saanqaa jala dhaabatee balbalan beekan saanqaa barri jala dhaabbatee haga abbaan ol taru eegooyee abbaan saanqaa jalatti soqaare saanqaa jalatti labbaa galee dhaabbate balbaloo fittachi qabee wayita abbaan ol tare fiigaa tara bahee ilma akkasii fa'atu jira rabbiin ilma akkasii nutti hin qabinii nu haa qajeelchu ilmaan kenna nullee warra ilmaanii gaarii nu haa godhu oduu ati teettee mari'achiiftee ilmaan akkas hin taatu beeyta taa'ii mari'adhumee waan diinaa guddisi akkasitti hin barakanne sun inuun barakanne yuka akkasii sun duniyaa akhiraan isaallee ta'uun gooti yoo tawbatee gara rabbii deebi'ee abbaa haadha isaa araarama kadhate malee ilmi aati abaarte isin hin beeytanii ibaluun haadha abaare ka jedhan bari yoo ambi wallaaltillee obboleeyyan warri kanuu walirraa beeyti ibaluun abbaa abaare jedhan haati gariin inuma abaarsisii ajaa'iba nama wahiitu jira ka ani beeku obboleeyyan nama lama taatee gabaa dhayti jedhan wayita gabaa galtu tokko buna bitee dhoysee haadhaa galaan jedhan tokko ammoo birrii ufii waan gurgurate kiisima kaayatee galaan jedhan wayita ol duudan ka buna bite kuni haadhaa wayita kennu haati mirqaantee deem rabbi waan ufii jaalate si haa kennu jettiin kaan ammoo maal jettiin ufiin dhabini hiriyyaan sittin kolfini وفي سنجهين دنيا جتين لا إله إلا الله لقيت أما باسبدا كنا هند بين دنيا لمي جدنين بيتني
lammiin sitti hin kolfinii jettiin ofii ammoo keessa sin gahin jettiin duniyaan tun keessa sin faxarin jetti abaarsi akkasii hin beeytanii warri haawwotaa fi abboonni hin beeytanii akkaataa itti nama abaaran lammiin sitti hin kolfinii ofii keessa sin faxarinii jetti sin faxariniin bari keessa sin gahin jechuudha akkasuma tahe jechuudha addunyaa alaayin qaba jedhaniin inni ammoo kophee ciccittuu godhatee deema bakiila akka kalee dubbannee sani bakiila tahe jechuudha kanaaf rabbiin keenya nu haa tiisu ilmaan keenyallee nu haa tiisu abaarsarraa nu haa tiisu yaa abboo ilmaan hin abaarina rabbi si haa qajeelchu jedhaan yoo wafi sin gootellee rabbi si haa tiisu rabbi si haa qajeelchu jedhaan taa'a mari'achiisaatii laa taqdab rasuulli rabbii hin dallaninaa jedhanii nu dhaamanii yaa rabbi warra gartanii waan rasuulli jedheen dhaamsa isaanii qabatee waan khayrii dalagatee guyyaa qiyaamaallee nagahaan jiraatu rabbi nu haa taasisu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh